Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Ani fuula Waaqayyoo dura kanan dhaabbadhu Gabri'eelidha. Wangeela Luuqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19. Abidda kanamso ergama Gabri'eeli wakarra ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el Faatini abiddicha keessa isaan oolchirani abidda kanamso ergama Gabri'eeli wakarra ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el Faatini abiddicha keessa isaan oolchirani. Mootiin Baabilooni abidda qopheesse ijoollee saadaanii achi keessa buuse qulqulluu Gabri'eel abiddicha dhaamse saba kiristaanaaf misiraachuu labse abidda kanamso ergama Gabri'eel wakarra ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el Faatini abiddicha keessa isaan oolchirani. Laboomni ibidda inni biyya keenya kan Baabiloon caalaa fixeem saba keenya kottu nurraa dhaamsi ergama nageenya gargaarsa kee abdaannaa kottu gara keenya abidda kanamso ergama Gabri'eeli wakarra ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el Faatini abiddicha keessa isaan oolchirani. Baraka kuhara warra hojjette nagaan si haa ta'u Maariyaamin jette ati ilma deessaa gammadeettiin jette dubroo Maariyaamiif misiraachuu himte abidda kanamso ergama Gabri'eeli wakarra ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el Faatini abiddicha keessa isaan oolchirani. Qirqoosi yeelota danfaatti gaatanii fuula Waaqayyoorraa dhufteem gara isaanii gargaarsi kee addaa kan namaaf dhaabbattu maaloo nu gargaari gara keenyas kottu abidda kanamso ergama Gabri'eeli wakarra ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el Faatini abiddicha keessa isaan oolchirani abidda kanamso ergama Gabri'eeli
waaqarraa ergame dhufeem gara isaanii Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'el faatini abiddicha keessa isaan ol jiranii